hordoftoota urjii itoo tubee akkam nagaa jirtu nagaadha galata rabbii egaa har'a wanto qabadhee isinii dhiyaadheeraa innillee aappii baay'ee namatti toludha jechuudha. Aappiin kuni kan argannu Google keessatti jechuudha yookaan Chrome keessatti arganna jechuudha. Akkuma ilaaltan faayidaa isaa maal akka ta'e booda wajjin ilaalla jechuudha. Jalqaba amma aappii buufannu Chrome keessa seenuudhaan jechuudha yookaan Google keessa seenuudhaan buufattu al tokko Chrome hin tuqaastu jechuudha. Erga isa dhooftanii booda iddoo sarchii kana irratti maal jettanii new pipe apk jettanii barreessitan jechuudha. Akkuma ilaaltan isa kana erga irratti barreessitanii bifa kanaan isinii fidde jechuudha. Isa kana irratti barreessitanii akkuma argitan new pipe 0.19.1 Android download kan jedhu kana maal gootanii isa kana hin tuqaastu jechuudha. Al tokkoon dhooftanii isa al tokko erga dhooftanii booda bifa kanaan isinii fida jechuudha. Akkuma argitan aappichi nuti barbaannu ishee tanaadha jechuudha. Isa kana fakkaatti. Kanaafuu maal gootanii akkan harkisuudhaan iddoo kana irratti last version kan jettu kana maal gootu al tokkoon dhooftu jechuudha. Erga dhooftanii booda ammas harkisuudhaan isa kana isinii fida download kan jedhu kana jechuudha. 6.93 megabyte kan jedhu kana maal gootanii al tokkoon tuqaastu jechuudha. Okay, isa kana erga dhooftanii akkuma argitan jechuudha. Akkuma argitan iddoo jala kanatti maal nuun jedha download godhaa nuun jedha jechuudha. Kanaafuu maal goona isa kana download jenneetiin dhoofna jechuudha. Akkuma argitan gubbaa keessatti nuuf xumureera yoo argitan raayitis godhee jira. Dakanatti illee xumuree jedheera jechuudha. Mataa gubbaa irratti illee raayitii buusee jira jechuudha. Kanaaf nuuf xumuree jira. Maal goona open jennan jechuudha. Isa kana argitan idduma kana irratti maal godha open kan jedhu kana in tuqaasna jechuudha yeroo tokko. Okay, erga isa dhoofne yookaan mataa gubbaa gaddaranneetiin maal goona Chrome kan jedhu kan dhooftanii akkuma argitan download complete nuun jedhee jira jechuudha. Isa asirratti argitan kana jechuudha kinoo isa kana maal gootanii al tokkoon dhooftan jechuudha. Yookaan immoo tuyyuu eessa keessatti argama inni kuni iddoo download keessatti argama jechuudha. Kanaaf akkuma ilaaltan asitti cancel install jedha install jennaan jechuudha. Okay, install jenneen bifa kanaadhaan inni herreega isa kana onnuuf baasa jechuudha gubbaa irratti aappii baay'ee namatti toludha jechuudha. Aappii sirriitti baay'ee namatti toludha. Akka YouTubeetti fayyadamuu hin dandeenya. Achuma keessa immoo download ittiin godhachuu hin dandeenya. Akkasuma mootiyyuu achi keessa teenneetiin jechuudha gubbaa irratti baasnee dhaggeeffachuu hin dandeenya jechuudha. Akkuma ilaaltan open jedha. Open jennee seenna jechuudha. Open jennee yoo seenne bifa kanaan nu fida. Aappiin akkuma YouTubeetti jechuudha gama biraatiin akka barbaannetti fida jechuudha. Wanta barbaanne fida. Akkuma ilaalaa jirtan egaa ani maaliin godha iddoo sarchii kana irratti yoo ilaaltan iddoo sarchii kana irratti al tokko ishee sana nan tuqaasa. Al tokko erga sadhee maal jedheetti barreessaa wanta barbaadetti barreessuu danda'a jechuudha. Isinis waan barbaaddan barreessitan ilaaluu hin dandeessanii. Masmur okay. Okay, Masmur Orthodox Ethiopia jedhee watti barreesse bifa kanaan nuuf fida jechuudha. Akkuma argitan isin wanta barbaadan itti barreessuu dandeessanii. Egaa kanneen keessaa kanan dhaggeeffachuu barbaadu sana maalan godhaa isa tokko nan tuqaasa jechuudha. Fakkeenyaaf isa tokko haa tuqaasu isa kana yoon kan dha'u taate bifa kanaan fida jechuudha. Egaa akkuma argitan isa kana irratti maal naan jedha background jedha jechuudha. Inni kuni sagaleedhaan dhaggeeffachuu nan danda'a jechuudha. As keessaa bahee sagaleedhaan dhaggeeffachuu nan danda'a. Inni lammaffaa kun immoo viidiyoodhaan dhaggeeffachaa wanta biraa hojjechuu nan danda'a. Inni sadaffaarraa kun immoo download ittiin godhanna jechuudha. Aappii baay'ee namatti toludha. Egaa kan jalqabaa kana yeroo ilaalle fakkeenyaaf kan sagalee kana maalan godha al tokko jechuudha. Isa jalqabaa kana yoo fakkeenyaaf ilaallu isa maalan godha al tokko nan tuqaasa jechuudha. Ergan tuqaasee akkuma argitan play in background jedha jechuudha. Amma nan dhaggeeffachaa jira jechuudha. As keessaa yoon bahe nan dhaggeeffachaa jira jechuudha. Akkuma ilaaltan gubbaa kana irratti asirratti kennu jechuudha ni faarfachaa jira jechuudha. Sagaleen kun as keessaa bahe jechuudha. Inna akkasuma mootiyyuu akkasuma isa lammaffaa kanaan yoo barbaanne isa lammaffaa kanaan illee maal goona as keessaa baanee dhaggeeffachuu hin dandeenya jechuudha. Isa lammaffaa kana al tokko yoon tuqaase
akkuma argitan viidiyoodhaan dhaggeeffachuudhaaf isa kana nu gaafata jechuudha. Isa kana immoo maal goona al tokkoon dhooftan jechuudha. Erga dhooftanii al tokko ofirraa deebitanii ergasii mootiyyuu akkuma argitan jechuudha. Isa kana dhooftan jechuudha. Isa lammaffaa kana maal gootanii hin dhooftan jechuudha. Okay, akkuma argitan isa lammaffaa kana yoo dhooftan bifa kanaan nu fidee jira jechuudha. Kanaaf as keessaa yoo ilaalaa jiraattan of duuban deebi'aa jira. Keessaa ba'ee jira jechuudha. Of duuban deebi'aara. Okay, ni argitan jechuudha. Inni kun YouTube keessa jira malee kan bilbila kee keessaa qabu miti jechuudha. Isa YouTube irraa sana bifa kanaan dhaggeeffachaa jira jechuudha. Asitti ani wanta barbaade seenuu danda'a jechuudha. Yoo argitan bifa kanaan iddoon barbaade seenuu nan danda'a jechuudha. Yoo ilaaltan jechuudha. Wanta barbaade keessa seenee YouTube, Facebook ilaaluu danda'a jechuudha. Akka barbaadetti Facebook keessa seenuu danda'a jechuudha. Wanta biraas dhaggeeffachuu danda'a. Inni kun kinoo bifa kanaan jira jechuudha. Isa baay'ee namatti toludha. Wanta barbaade kinoo fakkeenyaaf gaalarii yoo seene isa kana jechuudha. Akkuma argitan gaalarii kana ilaalaatiniin yoo ilaaltan jechuudha. Kinoo gaalarii keessa seenee wanta barbaade ilaalaa nan dhaggeeffadha jechuudha. Dhugumatti aappii baay'ee namatti toludha. Okay, isa kana jechuudha. Akkuma argitan kinoo gubbaa kanarratti faarfatu jiru YouTube keessaa jechuudha. YouTube keessaa amma fakkeenyaaf YouTube kan keessa yoo baane mee fakkeenyaaf YouTube kan yoo dhanne fakkeenyaaf asumaras dhooftanii immoo yoo barbaadan yoo argitan jechuudha. Isa mataa gubbaa kana yoo dhooftan jechuudha. Gara mataa gubbaa kanarraa wanta isin dhuftutu jira. YouTube yoo gad dhooftan isa kennu isa kana jechuudha. Asitti sagaleetti jijjiiruu hin dandeessan, share gochuu hin dandeessan jechuudha. Asumarraa baay'ee namatti toludha jechuudha. Isa kana fakkaata jechuudha. YouTube keessa baanee amma immoo of duuba yoo deemnu dhoofnetti irraa baana jechuudha. Egaa akkatti deebinuudhaan isheen tun aappiin tun sana fakkaatti kinos gubbarratti yeroo baate amma immoo tiyyuu akkamitti daawunloodii godhanna kan jedhu surjin ilaalla jechuudha. Hedduma kanatti barreessitanii as keessa baatanii ittiin dhaggeeffachuu dandeessan jechuudha. Okay, akkuma argitan isa kanaan dhoofna. Aappii baay'ee namatti toltudha jechuudha. Innaa asirratti dhaggeeffachaa akkuma isiniin jedhe kana sagaleedhaan dhaggeeffachaa isa lammaffaa kana viidiyoodhaan ilaala as keessa baanee hordofuu hin dandeenye jechuudha. As keessa bicha amma YouTube kan irratti hodhanne yoo nuyi as keessa baane YouTubeen sunis hin dhaabbata jechuudha. Sagalichi sunillee hin dhaabbata jechuudha. Kun immoo dhoofnee bilbila keenya gubbaarratti yoo baafanne mafaana jechuudha. Hin dhaggeeffanna yoo nu cufne malee cufamuu hin danda'u jechuudha. Innaa akkuma ilaaltan isa lammaffaa kana mootiyyuu yoo argitan jechuudha. Isa lammaffaa kana isa sadaffaa dollaa dongoroo sana jechuudha. Maal gootanii al tokkoon dhooftan jechuudha. Erga dhooftanii booda kan isa eeyyama sin gaafata Allahu jettuuni. Okay, ergasii akkuma argitanitti amma hin dhoofne jechuudha. Yoo dhoofne wanti inni namatti tolu viidiyoodhaan illee yoo barbaanne viidiyoodhaan buufachuu hin dandeenya. Sagaleedhaan illee audioodhaan yoo barbaanne audioodhaan buufachuu hin dandeenya. Akkasuma mootiyyuu iddoo kana yoo dhooftanii mallattoo asitti argamtu tana xiqqoo tana yoo dhooftan jechuudha. Qasti tana maal argattanii isa kana yeroo dhooftan viidiyoo kinoo bifa kanaan kamirratti isin yoo barbaadan daataa xiqqoodhaan buufachuu hin dandeessan. Akkuma argitan daataa sagaliin buusuu hin dandeessanii 11dhanii 23 akkasuma 28 47 jechuudha. Garuu wanni beekuu qabdan akkuma daataan isaa gadi bu'aa deemuun meegaabaayitiin isaa akkuma gadi hir'achaa deemuuni qulqullinnis viidiyoo isaallee hir'achaa deema. Garuu isin amma kanarratti yoo gootan fakkeenyaaf jechuudha asirratti baay'ee namatti tola jechuudha. HD jechuudha. Inni kun jechuudha fakkeenyaaf isa kanarratti yoo buufattan viidiyoo baay'ee qulqullina qabu isin kenna jechuudha. Kanaaf isirratti barbaadan isarratti dhooftanii erga isarratti dhooftanii booda immoo kinoo bifa kanaan isinii fidee jira jechuudha. Ergas booda maal jettaniin okay ma jettaniin jechuudha. Yoo okay jettaniin maal godha qajeelumaan daawunlood isiniif godha jechuudha. Qajeelumaan daawunlood isiniif godha. Amma daawunlood godhu waan hin barbaanneedhaaf isa kana fakkaata. Akkasuma mootiyyuu faarsaa kana walumaa gala isaatitti dhaggeeffachuun barbaada yoo jettan fakkeenyaaf faarsaa kana walumaa galatti dhaggeeffachuu yoo barbaaddanii bifa kanaan ilaaluu dandeessan jechuudha. Isa kana kinoo yoo argitan jechuudha. Isa maqaa isaanii kana aadtuubee kan jedhu kana adiituubee kan jedhu kana maal gootanii iddoo isin dhufu kana jechuudha. Isa kana al tokkoon dhooftan jechuudha. Erga dhooftanii booda immoo nama kanas asiin subscribe godhuu dandeessuu fi
Okay. Akkuma argitan viidiyoo kana mara fidee jira jechuudha. Viidiyoo as jalatti argamu kana mara hunduma isaatiiyyuu okay dhiifama. Viidiyoo as jalatti argamu kana hunduma isaatiiyyuu akkuma argitan play all yoo jettaniin jechuudha. Play all yoo jettaniin bifa kanaan viidiyoo kana yoo xumure tokko yoo xumure gara kaanitti darba jechuudha. Fakkeenya play all jenneen yoo kan dhoofnu taate yoo barbaanne kan sagaleetiin yoo barbaanne kan viidiyootiin play all yoo jenne al takkatti yoo tuqaasne ergas booda viidiyoon kun ofumaa koonuu fixe kaan gatti dabarsaatiin deema jechuudha. Garuu inni kun YouTube keessa jira jechuudha isin yoo galee jechuudha. Fakkeenyaaf amma play all jedheetiniin bifa kanaan yoo kan dha'u taate akkuma argitan okay barbaadutti jira. Kenoo bifa kanaan nu fidaa jechuudha. Kanaafuu akkuma argitan bifa kanaan yoo fide sirriitti gubbaa kana irratti yoo ilaaltan sagaleedhaan isa ga'uu dandeessan jechuudha. Kenoo gubbaa kana irratti akkuma argitan kan sagaleetiinis fayyadamuu dandeessanii as keessa immoo akkanumatti baaftaniitiin bifa kanaanis ishee tana yoo dhooftanii bifa kanaan as keessa yoo baatan jechuudha. As keessa yoo baatan as gubbaa irratti waan barbaadan hordofuu dandeessan jechuudha. Isiniin jedha aappii baay'ee dhugumatti baay'ee namatti toludha. Egaa aappiin kun yoo isinatti tole namoota birootiifis share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Isa kana yeroo baaftan as keessa bilbiluma keessan guddistanii bifa kanaa yoo keessa dhooftanii baaftan irraa baatu jechuudha. Egaa aappii dhugumatti baay'ee namatti toludha. Namoota birootiifis share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkuma ilaaltan aappiin gubbaa kanarratti isa kana fakkaatti. Ishee kanaadha jechuudha. Akka YouTube jetti nu fayyada jechuudha. Amma fakkeenyaaf YouTube yeroo seenne mee fakkeenyaaf YouTube kana yeroo seene anuma YouTube kana keessa yeroo seene jechuudha gabaabumatti akka saniitti naan hojjetu jechuudha. Qajeelumatti akka saniitti naan hojjetu. Fakkeenyaaf ani isa kana gadi yoo kan dha'u taate fakkeenyaaf amma viidiyoo kana yoo kan dha'u taate akka carraa viidiyoo kana naal tokko nan dha'a. Ergas booda mootiyyuu okay inni suniin akkas jedhu sun hin jiru jechuudha. As keessa yoo anamma fakkeenya boon bahe viidiyoon kun asumatti dhaabbata jechuudha. Inni kun immootiyyuu viidiyoo YouTube kan osuma ilaaluyyuu yoo keessaa bahe rakkoo tokkollee hin qabu jechuudha. Rakkoo tokkollee hin qabu as gubbaa irratti dhaggeeffachaa itti fayyadamuu nan danda'a jechuudha. Aappii baay'ee namatti toludha. Seenatti ilaalaa isiniin jedha. Akkasuma mootiyyuu nama birootifis share gochuudhaan YouTube kootis immootiyyuu urjii itoo tuube jechuudhaan subscribe taasisaa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Yeroo gaarii.